akkam jirtu hordoftoonni iddoo YouTube marti keessan siniin jecha maatiiwwan Oromoowwan qaaliiwwan addunyaa mararra jirtan please subscribe naaf godha. Oromoo kamiyyuu subscribe godha. Wal jajjabeessaa wal kaasaa siniin jechuun jaaladha. Mee sin kadhadha dhugaa dubbachuuf. Inni kaan alkaan tokko keessatti 20 10 30 wal galchaa jira. Sin eessa jirtu? Asir naan jedha. Siniin jechuun jaaladha. Tole eddana kana siniin jedhee egaa waan koofii zaalikaan akkuma itti fufanitti jiru jechuudha. Wanta gaarii, wanta bareedaa, wanta gaate hojjechaa jirtu jechuudha. Waan kuni mana dhisiisaa jirti, huccuu miiccisiisaa jirti jechuudha. Akkasuma hojjechuu qabdi. Inni ishiin namarratti taasiste, inni ishiin namarratti hojjatte kana caala wanta ta'eefi hojjechuu adabamuu qabdi yoo jettullee dubbattee jirti jechuudha. Egaa maashiniidhaan iyyuu miti carqii kana miiccisiisaa ture. Akkasumallee mana shaaworiillee dhisiisaan jira jettee jirti jechuudha. Dhugaadha akkasitti yoo ta'e inni biraas immoo nyaatallee waa'ee beelaa jechuudha. Isa beela'eetu beekaa jechuudha. Sammi ettee calli ettee mana madaamishii hojjetachaa kan argatte yaa rabbi si haa galatu jecha maalii fi hojjettee hin jiraanne inni ishiin ilmoo namaa irratti xaxanii qarshii karaa jallinaatiin nyaatanii dhala namaatiif biyyee laata maaliif? Dhugaa dubbachuudhaaf gootadha siniin jechuun jaaladha. Inni kunis immoo miidhamtaa simiitii qabsiisi fa'inaan jettu. Maalla dhibeen qabsiisa. Akkasumas immoo ishiitu barbaadee dhufee waa'ee mucaas immoo waa'ee ijoollee kootis immoo rakkoo tokkollee hin qabu. Ani sirritti dhanini of eegaa waan hin godhu sirritti nan beekaa jettee jirti jechuudha. Egaa kuni baay'ee nama gammachiisa. Egaa immoo abdiin illee amma fayyee amma tasgabbaa'utti ittiin himne jechuudha. Argitaniitu yoo ta'e ililliin immoo akkasumallee yaada mataa isheetii laaftee cal jettee jirti. Jettee sayyuu bishaan boombaanii miti biyya keenya bokkaan roobaa jira sirrattiidhaanii bishaan bokkaa shibaachisiisan ittiidhaanii miiccisiisi jettee jirte jechuudha. Kanaan tala namaa jechuun kana dhugaan siniin jedhina baay'ee namatti tola jechuudha. Ishin immoo garuu bareeduma hojjattee carqis bareeduma miiccitee ani garuu sirriimti kan hojjatte atiin jedhaanii jette jechuudha. Sana booda ishii waamtee maalidha wanta ta'e hojjatte sirrii miti carqiin kan miiccame sirriidhaan miti. Akkasumas illee manni shaaworis kan dhiqame seeraan miti eddeganaa dhiqii jechaanii turte jechuudha. Ani kana hundumayyuu dhiqee kana hundumayyuu miiccee ka'itii waan nyaadhu waan dhugu natti kenni jechaanii turte jechuudha. Wanta akkasii hin jiru. Wanti dhugaatii wanti nyaachaa kan jedhamu hin jiru. Akka hin duune akka hin jiraanneefini al tokko sitti kennaa ganama nyaatteettaa taa'e jennaanini maaliif akkas jettaati cubbuun sodaattu rabbiin hin sodaattu ofirratti jechaanii turte jechuudha. Mee ani kan hin jedhu jechuudha maaluma jetteetu gara mana ishiitii dhaqxe maaluma baattee gara mana ishiitii dhaqxe jechuudha. Ishii duwwaatu jira kaa ishiitu duwwaatu qaqqaba kaa habdii kanaafiyyuu akka ishiin bira hin geenyedhaafi ajaja ishii baattee ergama ishii baattee gara sana dhaqxe jechuudha. Garuu maal ta'ee akka ishii yaaddoo osoo hin taane akka ishiin iyyaanni jalaa ta'eetu deebitee jechuudha. Waan kooni sararatanyaa godhatte jechuudha. Tolchite dhugaan siin jedhe otoo birriidhaan hin barbaadee qaxaradha osoo hin jedhiin jechuudha. Ofii keetti biyyuu sararatanyaa taatetu hojjechaa oolta. Manatti immoo sarratanyaan sii dhufte jechuudha. Sirriitti hojjechiifadhe sirriitti dhugaan siin jedhe. Suksukkette sifaa hojjettu buna sii ifaa danfistu akkasuma immoo jechuudha. Takkannaa leenjistee jechuudha. Sirrittiidhaan gadi qabdee qussaatee akka haadholii duriitti innaa seeraadhaan hojii barsiisteetta ta'e akkuma jetteeyyuu mana madaamii galtees hin hojjetatta jetteettaanii ishiin mana madaaminatti ta'eetteen jechuudha. Kanaafiyyuu maal gootaree haati jechuudha. Itti qaraasisiitii haa fayyitu jechuudha. Maaliif akkuma jetteeyyuu boruu fayyitee nagalateeffachuus mala yookiin immoo wanta biraayyuu mala jettee jirta jechuudha. Mana barumsaas ta'ee fi leenjifamtee sammuushis jijjiirrattee
anis akkanuma dhala namarratti hojjechaa ture akkanumatti nama rakkisaa ture jettee yaada ishee jijjiirrattee qalbii ishee jijjiirrattee deebitee egaa siinis galateeffattee gara hojii isheetti seentee boruu har'aas akkatti nama takaaltee nama gaaditee karaa jallinaatiin xuraa'ummaa raawwachuudhaaf ilma namaa boqonnaa dhoowwitee aragaltii dhoowwitee jechuudha akka barbaadde isa gochaa jirtu kanadhaani toratti yeroo dhiifatamaa qabaatte toratti akka hin deebitu abdii maqamnaa sini jedha kaayisa kanadhaayi meesini subscribe mana godhaa sinin jechuun jaaladhaan jajjabeessa dhugaan sinin jedhee YouTube'n koo waggaa ga'ee dhugaa waggaa ga'ee sinin jechuun jaaladha angaadhaat nan hojjedha malee homaa jechuudha subscribe'n illee naaf kutee jira garuu kanaa hol ta'uu qaba sinin jechuun jaaladhaani bakka inaaffaan na qabeera waan ta'eef sinimmoo waa jedhaa sinin jedha isa kanadha ata uyyuu malee egaa nuti yeroo baay'ee wal jajjabeessuu irratti baay'ee gadi bu'oota baay'ee jechuudha hangana kan hin jedhamnedha guyyaa isaatti immoo wanti hin taane tokkollee hin jiru sinin jechuun jaaladha bishaan illee itti kennite bishaan dhuguu midhaan barbaada midhaan jechaa turte jechuudha kanaafiyyuu aatis akkanuma nama gochaa turte qamaseettee dhamdhameettee ililliin si barbaada irteennaaniin ililliin haadha kooti moo abbaa kooti jettee jirti jechuudha ililliin ofinu sodaattuudha jechuudha amma ta'ee abdiimtu kun of xoolagee dhugaa dubbachuudhaaf innaa garaayyuu nama nyaata jechuudha akkasidha sinin jechuun jaaladha isa kanadha gooftaan sinaa heebbisu qinni jedhinaan jedha wanta ta'enna isa kanadha naaf eebbifamaa sinin jedha akkasi kaayii seexanirree iyyee sirraa bahaa ati immoo xaana kee aarsuu ittuma fufi jabduudha hadi xaan carraa namaati dhugaan siin jedhe gootadha goota si arginee jirraa siin jechuun jaaladha nuti yuusubirraa waan baay'ee barannee jechuudha waan koo ittuma muddii sinis immoo taap naa godhaa siniin jechuun jaaladha isa kana guddaan sin